Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne daansuun oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhee yeroo deemu oduun jalqaba. Caasaan mootummaa godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanii haleellaa humnoonni qindaa'an mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggaraman daangaa ce'uudhaan namoota nagaa irratti raawwataa turan walitti bu'iinsa margaa fi bishaanitti jechuudhaan ibsuu fi dhugaa jirtu dhoysuun isaanii kan isaan aarse ta'uu jiraattonni himanii jiru. Dhugaa jirtu awwaaluu fi dhoksuun qaamota kanaa baay'ee kan nama ajaa'ibsiisuu fi akkasumas kan nama qaanessu jedhanii jiru. Jiraattonni dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu mallaqni Eertiraa naafqanii birrii Itoophiyaatti jijjiiramuun Itoophiyaa keessatti haalaan sochiirra jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanii jiru. Mallaqni Eertiraa baay'ee ol ka'uun kan Itoophiyaa gadi bu'uun immoo waan nama qaanessu jedhamee jira. Dabalata isaa qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli zoonilee Oromiyaa hunda keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru. Akkuma itti fufetti jira waraanni bilisummaa Oromoo tibbana haala adda ta'een humnoota mootummaa maqaa oopereeshinii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun guutuu Oromiyaa keessatti bobbaase hedduu hojiin ala taasisa jedhee jira. Gama mootummaatti hoo maaltu jedhame yookaan immoo maaltu jira odeeffannoo jedhus qabannee jira isin biraan kenna. Oduun itti aanu naannoo Tigraayitti beelli hammaatuun gabaafamee jira. Beela hammaatee fi aabbutee fi mootummaan yeroo naannoo Tigraay mootummaa federaalaatti harka hoo qaban mootummaan federaalaa immoo TPLF yookaan abbutitti quba qabee jira. Maal waliin jedhan ka jedhus qabannee jirra isin biraan kenna. Oduu biyya alaatiin Israa'el Somaalilaandii fi beekamtii abbaa biyyummaa kenneef jechuun isii addunyaa shokoysiisee jira. Addunyaan ijjannoo fi ibsa Israa'el kana hordofuudhaan bakka lamatti bahuudhaan wal dura dhaabbannaan cimaan uumee jira. Eenyufaatu Israa'el dura dhaabbate eenyufaatu Israa'elin deeggare ka jedhu qabannee jirra isin biraan kenna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhihaata. Hangaduma sagantaa keenyatti nu wajjin turuudhaan itti booharaan immoo affeerraa kenna affeeramtanii jirtu kallattimaan gara guutuu oduutti dabra. Oduun itti aanu haleellaa humni addaa naannoo Somaalee hanga funyaanii hidhatu mootummaa naannoo Somaaleettiin deeggaramuun daangaa Oromiyaa ce'ee namoota nagaa irratti haleellaa raawwatuun miidhaa dhaqqabsiisaa turee fi miidhaa dhaqqabsiisaa jiruun wal qabsiise yaadni caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa kennan kan isaan gaddisiise ta'uu jiraattonni himanii jiru. Kan nama gaddisiisu qofa osoo hin taane kan nama qaanfachiisus jechuudhaan dubbatanii jiru. Caasaaleen mootummaa naannoo Oromiyaa weeraraa fi akkasumas haleellaa daangaa dabruudhaan namoota nagaa irratti raawwatamaa jiruu fi qabeenya saamamaa jiru walitti bu'iinsa sababa dheeda fi bishaaniiti jechuudhaan ibsuun isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa tuffii uummata naannoo isaatiif qabu kan agarsiisuu fi uummata isaatiif dahoo tahuu osoo hin taane uummata isaa diinaaf dabarsee kennee balaaf kan saaxilu jechuudhaan komatanii jiru. Caasaan mootummaa kan godina Harargee Bahaa fi aanaa Cinaaksan humna guddaa konkolaataa fi meeshaalee waraanaa gurguddaa hanga funyaanii hidhatu daangaa ce'ee haleellaa raawwatu walitti bu'iinsa bishaanitii fi dheedinsaati jechuudhaan ibsanii jiru. Mee viidiyoo tana laallee walitti haa deebinu. Yaa uummata keenya uummata Oromoo baana waraani sangartan kunini waraana mootummaa naannoo Soomaliiti. Waraani mootummaa naannoo Soomalii babal'ifannaa daangaa Oromoo kan dhiibutiin bara hedduu akkanumitti jira. Akkuma san beektanii mooyyel gama godina Boorambaa akkasuma Baalee Harargee waraani sangartan kun uummata keenya hadhuu jira akkasuma hadhamuu jira. Akkuma viidiyoo irratti argitan kun humna qindaa'aa humna deeggarsa mootummaa naannoo Somaalee qabudha. Humna konkolaataadhaan bakka silaa barbaade mootummaan geessee uummata irratti bobbaasudha. Humni kun humna meeshaa waraanaa gurguddaa kan kilaashin tokkollee keessa hin jirre hanga funyaanitti hidhatee uummata irratti bobbaafamudha. Humna qindaa'aa uummata irratti dulchifamu kana caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa dhugaa jirtu haguuguun walitti bu'iinsa dheeda fi margaati jechuudhaan lola hangana ga'u ukkaamsuun yookaan haguuguun dhugaa uummataa awwaalaa jiraachuun jiraattonni akkaan kan itti gaddanii fi dhimmichi immoo dhimma qaanessaadha jechuudhaan ibsanii jiru. Ragaan inni biraa qabatamaan humnoonni bobbaafaman kun deeggarsa mootummaa qabaatu kan agarsiisu konkolaattota viidiyoo irratti argitan kana mootummaan isaaniif kenne isaan itti gargaaramanii daangaa ce'uudhaan kan haleellaa itti raawwatanidha. Aluma viidiyoo irratti argitan kanaan
mootummaan haala kanaan meeshaa waraanaa gurguddaa fi konkolaataa yookaan loojistikii dhiyeessee fi daangaa ce'uudhaan humnoota haleellaa raawwatan kana yookaan weerara raawwatan kana dhugaa haala kanaan mul'atu kana dhoksuudhaan haguuguudhaan weerarri raawwatame hin jiru rakkoon rakkoo bishaanitii fi dheedaati jechuudhaan rakkoo dhaqqabe yookaan rakkoo uummata irratti dhaqqabe lubbuu bade qabeenya barbadaa'e qabeenya saamame dhugaa isaa lafa balleessuudha tuffii uummataaf qaban immoo kan agarsiisu jechuudhaan jiraattonni dubbatanii jiru. Dhumarratti uummanni aangaa'ota godina Harargee ba'aa aanaa cinaaksan akka rakkoo hin jirretti rakkoo uummataa awwaalanii fi miidiyaa raayyaa ittisa biyyaa irratti haasaa taasisaniin dhugaa jirtu dabsan seenanii isin gaafata. Nutummoo isin taajjabnee jirra jechuudhaan yaada kennanii jiru. Akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaa rakkoo jiru hubatuun dhugaa jirtu arguudhaan olirraa gadi uummata kanaaf kallattii hin taane keettanii nu burjaajessuu fi miidhaa nurratti dhaqqabsiisuu irra akkasumas yeroo rakkoon gale teettanii nu laaluu fi rakkoo kenna daldala siyaasatiif itti gargaaramuu osoo hin taane rakkoo kenna furmaata kaa'uudhaan nu cinaa dhaabbattanii dahoo akka nu taatan jechuudhaan waamicha mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatiilleef taasisanii jiru. Oduun itaan mallaqni Eertiraa Itoophiyaa keessatti haalaan hojiirra jiraachuun gabaafamee jira. Haala deemaa jiruunis mallaqni Eertiraa birrii Itoophiyaa baay'ee caaluudhaan haala nama qaanessuun gadi bu'uun himamee jira. Duraan mallaqni Eertiraa birrii Itoophiyaa biratti baay'ee xiqqaa fi naaqfaa hedduun birrii Itoophiyaa jijjiiraa kan turame yeroo ammaa kanatti birriin Itoophiyaa 12 naafqaa tokkoon jijjiiramaa jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Naafqaan garaagarummaa guddaan birrii Itoophiyaa caaluun diinagdeen Itoophiyaa kufuu kan agarsiisu jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa kan ibsan yoo ta'u yeroo ammaa kanatti birrii fi naafqaa waliin jijjiiruun kaaba Itoophiyaa keessattuu naannoo Tigraayitti haalaan itti dalagamaa jira jedhamee jira. Sochiin wal jijjiirraa mallaqa Itoophiyaatii fi Eertiraa naannoo Tigraayitti baay'ataa deemuun kun immoo naannoon Tigraay hariiroo Eertiraa waliin qabdu cimsataa jiraachuu kan agarsiisuu fi naannoon Tigraay of duratti immoo fottoquufis haala mijeeffataa hojjetaa kan jirtu kan fakkeessu jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa yaada kennanii jiru. Oduun itti oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli zoonilee Oromiyaa hunda keessatti haala wal fakkaatan bakkoota hundatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee hunda keessatti loltoota mootummaa maqaa opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun bobbaate kanneen hattee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwatuun kanneen immoo buufata yookaan mooraa waraana isaaniitti itti dhaquudhaan haleellaa irratti raawwataa jiruun hedduu isaanii hojiin ala taasisuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun kasaraa guddaa mootummaa mudachiisee jira jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwadhe jedhee jira. Haaluma kanaan lixa shaggara aanaa Amboo bakka addaa Shanganee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Shanganee bakka jedhamutti mooraa waraana mootummaa argamutti itti dhaquun haleellaa raawwateen humnoota mootummaa guutumaan guutuutti kaampicha keessaa yaasuu odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaa Harargee lixaa aanaa Bookeetti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Guyyaa tokko dura jechuun muddee 25/2025 aanaa Bookee ganda 8 iddoo addaa Cabbii jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 12 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisuun 20 ol immoo madeessuun lama harkaan qabe kan kanarraa hafan baaraguudhaan gara bosonaatitti baduun hanga guyyaa har'aatitti gara bakkeetti kan hin deebi'in ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Fuursetti haleellaa humnoota mootummaa irratti guyyaa tokko dura jechuun muddee 25/2025 raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan lama battalumatti addunyaa kanarraa godaansisu 4 immoo madeessuudhaan kanaafte baqachiisee of duuba deebise jedhee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Guutoo giddatti haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiise jedhee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun muddee 26/2025 aanaa Guutoo giddaa ganda Qixxeessaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun injifannoo argadhe jedhee jira. AKM 4 hiikkatee meeshaalee waraanaa biroos hiikkatu odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti.
Walumaa galatti lolli guutuu Oromiyaa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkaan ulfaataa ta'uu fi humnoonni mootummaa lola kana dura dhaabbachuu dadhabuu mootummaalleen keessoo isaatitti gama gaggeessan itti dhaqqabuun beekamee jira. Mootummaan bilxiginnaa lola Oromiyaa keessatti deemaa jiru dhaabuu dadhabuun akkasumas haleellaa raawwataa jiruun yookaan immoo duula gaggeessaa jiruun waraana bilisummaa Oromoo balleessuu miti dadhabsiisuu dadhabuun rakkotu keessoo kenna jira jechuudhaan gama walirratti gaggeessaniin keessoo isaaniittis qoqqoodamni uumamuudhaan ija shakkiitti wallaalaa jiraachuu fi waraana bilisummaa Oromoo dhaabuu dadhabuun haleellaa inni raawwatu fashaleessuu dadhabuun rakkoo keessoo kennati jechuudhaan quba walitti qabuun walitti gaarrifataa jiraachuun dhagahamee jira. Haaluma wal fakkaatuun godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti kaabinoota fi kaadiroonni akka malee wal shakkuun hidhatti wal guuraa jiran jedhamee jira. Akka fakkeenyatti kibba lixa shaggar aanaalee garaagaraa keessatti akkasumas aanaa qarsaa maallimmaatti taateen kun mudate jedhamee jira. Oduun itti aanu naannoo Tigraay buufata baqattootatti beelli akkaan hammaatuun gabaafamee jira. Beelli akkaan hammaatuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu fi beelli hammaate kunis furmaata dhabuun yeroo dheeraaf itti fufuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Yeroo ammaa kanatti immoo beelli naannoo Tigraayitti mudate kun akkaan hammaatuun ijoo dubbii miidiyaalee addunyaa ta'ee jira. Tibbana viidiyoon buufata baqattootaa tokko keessaa bahe marsaa hawaasaa irratti gadi dhiifame qalbii namoota hedduu hawatee jira. Viidiyoo sanarratti namoonni beelan akka malee qaamni isaanii miidhame mul'atanii jiru. Rakkoo beelaa hamaa mudate kanaaf TPLF fi bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay gama tokko ta'uudhaan mootummaan federaalaa immoo gama biraa ta'uudhaan quba walitti qabanii jiru. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay akka jedhetti haalli viidiyoo sana irratti mul'atu buufataalee baqattootaa hafan 130 keessatti yookaan 30 kan caalan keessatti bifuma wal fakkaatuun jira jechuudhaan ibsee jira. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasa Warradaa lammiilee kanneen baraaruuf tumsi hatantamaa akka taasifamu waamicha dhiyeessee jira. Gara biraatiin immoo mootummaan federaalaa gargaarsa miidiyaa hawaasaa gargaaramuudhaan namoonni garaagaraa taasisaa jiran namoota beelaan kanaaf akka hin geessine dhoorge jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Deeggarsa namoonni garaagaraa miidiyaa hawaasaa kana gargaaramuudhaan namootarraa walitti qabuudhaan lammiilee beelaan kanaaf geessuudhaaf geejjibamaa ture akka dura dhaabbatee fi akka dhoorge maddeen odeeffannoo garaagaraa himanii jiru. Gargaarsi taasifamuu qabu kallattii mootummaatiif yookaan karaa mootummaa qofaan ta'uu qaba jechuudhaan namoonni akka dhuunfatii fi akka gareettis beekamtii mootummaatiin yookaan mootummaa irraan yoo hin taane deeggarsa godhuu hin qaban jechuudhaan dhoorge jedhamee jira. Haaluma kanaan deeggarsi namoota beela'aniif garas fe'ame humnoota mootummaatiin to'annaa jala oolulleen ifoomee jira. Gargaarsa namoonni akka dhuunfatii fi akka gareetti namoota naannoo Tigraayitti beela'aniif geessuuf gara naannoo Tigraayitti geejjibaa turan humnoonni mootummaa to'atu miidiyaalee gabaasan keessaa Itiyoo Fooram tokkodha. Beela mooraa baqattoota naannoo Tigraayitti lammiilee naannoo Tigraay miidhaa jiru kanaaf TPLF fi mootummaan naannoo Tigraay mootummaa federaalaatti harka yoo qaban yookaan immoo yoo himatan mootummaan federaalaa immoo lammiilee kana beelisaa kan jiru TPLF jechuudhaan himatee jira. Himanni gara mootummaa federaalaatiin jiru hoogganaan koomishinii hooggansa sodaa balaa federaalaa Dr. Shifarraw Taklamaariyaam lammiilee naannoo Tigraayitti dahoo qubattoota keessa jiranii fi deeggarsi ergamu takkaa'uu addaan hin cinne jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u gargaarsa ergamu qaamoleen naannoo Tigraay gara dabarsuudhaan uummanni beelaaf akka saaxilamu taasisan jedhanii jiru. TPLF immoo gama isaatiin gargaarsa uummataaf ergamu mootummaan federaalaa irraa muree kaampii waraanaatti kuusee hidhattoota ittiin sooraa jira jechuudhaan himatee jira. Gama biraatiin immoo beela akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramuun uummata Tigraay ittiin cabsuu fi gargaarsa uummataaf taasifamu uummatarraa adda kute jechuudhaan mootummaa federaalaa himatee jira. Oduu biyya alaatiin Israa'el beekamtii biyyummaa Somaalilaandiif kennuu beeksisuu isii hordofee addunyaan waccee jirti. Addunyaan garee lamatti bahuudhaan kun dura dhaabbatuun inni hafe immoo as bahee ifaan ifatti deeggarsa kennuu baatus miira deeggarsaatiin Israa'el cinaa dhaabbatuudhaan Somaalilaandiif harka dhayaa kan jiru hedduudha. Mata dureen beekamtii biyyummaa Somaalilaandiif Israa'el kennuu ibsite kun immoo ajandaa cimaa miidiyaalee addunyaa torbaan kana ta'ee jira. Ibsa Israa'el kennite kana biyyoonni hedduun bakkumatti as bahuudhaan mormii kan gaggeessaniif kan dura dhaabbatan yoo ta'u biyyoonni hanga ammaatti as bahanii deeggarsa kennan immoo hin mul'anne. Masrii, Tarkii fi Jabuutiin battalumatti dhimma kana kan morman yoo ta'u ministeerri dhimma alaa biyyoota kanneenii jechuun Masrii, Tarkii, Jabuutii fi Soomaaliyaa
walgahii hatantamaa waamuudhaan ibsa ijjennoo walfakkaataa baasuun ibsa Israa'el kennite kana dura dhaabbatanii jiru. Saawud Arabiyaa, Liigii Arabaa akkasumas gamtaan Afrikaa ibsa Israa'el kana mormanii jiru. Innalleen ejjennoo Israa'el beekamtii Somaalilaandii kennuu kana dura dhaabbatuudhaan Somaaliyaa cinaa kan dhaabbattu ta'uu beeksiftee jirti. Ameerikaan immoo ammaaf beekamtii biyyummaa Somaalilaandiif hin kennu jechuudhaan ejjennoo isii ibsitee jirti. Gama Itoophiyaatti immoo hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Israa'el guyyaa kaleessa beekamtii abbaa biyyummaa Somaalilaandiif kennuu isii kan beeksifte haasaa muummee ministeera Israa'el Benjaamin Netanyaahuu fi akkasumas pirezidaantiin Somaalilaand Abdurrahmaan Muhammad Abdullaahi gidduutti taasifame irratti jedhamee jira. Israa'el beekamtii abbaa biyyummaa Somaalilaandii kana kennuuf wanti akka sababaatti isiin kaatte waa lama jedhamee jira. Tokko lammiilee Filisxeem biyya isaanii irraa kaasuuf Somaalilaandii qubachiisuuf akka karoorfattee fi lammaffaan immoo beezii waraanaa guddaa naannawa kanatti ijaarachuuf akka barbaadde maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Israa'el beekamtii abbaa biyyummaa Somaalilaandiif kennuu isii erga beeksiftee booda Soomaaliyaan yaaddoo hamaan yoo liqinfamtu uummanni Somaalilaandii immoo halkan guutuu gammachuu isaa ibsataa bulee jira. Dargaggoonni hedduunis alaabaa Israa'el uffatanii mul'atanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa. Hanga deebinee wal agarrutti nagatti nu tura.